Akkam jirtan kabajamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isinii wajjin jiraatu jecha har'a viidiyoo gabaabaa tokko waa'ee iimoota irraa isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhee hordofaa isiniin jira. Iimoo lakkoofsa isin ittiin banattanii jirtan dho'isuudhaaf takka akka namni biraa isin jalaan agarree godhuudhaaf akka kanatti fayyadamtanii pilaastoorii seentaniiti aappii iimoodhaa abdeet godhattanii erga abdeet gootanii booda bakka kanatti qo'attanii san booda jala deemtanii isteeppiin isiniif kaa'u kanarratti sirriitti hordofaadha. Innaa yeroo seetingii seentan booda bakka kana isin fida. Bakka kana yeroo isin fide achirratti yeroo takka dho'itanii san booda eega dho'itanii booda akkanatti isinii fida nooba diiyaa. Irraa gadii kana sadaffaarra kan jiru kanarratti yeroo takkaaf hin dho'itanii raayitii isiniif godhaa jechuudha. Erga akkana isiniif godheen boodatti namni tokko kan waan keessan isin duubaa seenee laaluu hin danda'u. Akkasuma suuraalee yoo akka namni biraa si duubaa seenee laaluun barbaanne yoo barbaadde akkasuma suuraalee godhachuu dandeessa.